رياض الصالحين باب حث السلطان والقاضي وغيرهما باب جلوجين جرة باب سد التميم لما فرج رجل باب الحث باب كاسوتي السلطان موتوتي موتما باب كاسوتي كاسو جتشول كاسو يوكاو ييادچيسو يوكا ببرسيسو والقاضي isa firdii godhullee baaba kaasuuti. Kaasuu jechuun boota kaasoo osoo hin taane achumatti jijjiiruu jechuudha isuma kana itti kakkaasuu akka inni waa hojjetatutti. Waqayrihimaa waan qaadiif mootii malee jirullee man walaatil umuuri warreen amirii moo'an warreen mootummoota ta'anii amirii wayii moohan jechuudha. Maal irratti kaasuuti? Alatti kaazii godhachuu irratti kaasuuti. Godhadhaa jetteetti muudha jechuudha. Godhachuu irratti kaasuuti. Jarri godhachuu irratti maal? Waziiran gargaaraa godhachuu irratti. Qobaalumaan taaggalinaati qobaan cunqursinaati gargaaraa godhadhaa jettee kakkaasuuti jechuudha. Waziira saalihiin gaarii gargaaraa gaarii godhadhaa jechuudha. Waziira namas hin gargaaru gaarii godhadhaa jettee baaba kakkaasuuti. Watahdhiirihim baaba isaan dinninuuti yookaan baaba isaan sodaachisuuti. Min qarnaa isuu'i shariikowwan hamtuurraa immoo eeggadhaa jettee baaba isaan sodaachisuuti. Walqubuuli minhum qeebaluullee shariikowwan ajaarraallee waan qeebaluu haasaa dhaga'u waan adda addaa fuuchuullee akka jarri eeggatan sodaachisuudha. Eeggachiisuudha jechuudha. Maaliifi shariika ajaarraa gaafa waa qeebalte khayriittis na jechu shariittis ajajaa boolla buusa jechuudha. Qaala Allahu ta'aalaa rabbi ol ta'anni jedhe al-akhillaa'u yawma idhin warreen baaxila irratti wal jaallatan al-akhillaa'u jaalalloowwan gariin jechuudha. Warreen baaxila irratti wal jaallatan warreen haraama irratti wal jaallatan warreen jechuudha waan rabbiin jibbu irratti wal jaallatan yawma idhin guyyaa saniin keessatti guyyaa qiyaamaadha. بعضهم غرين ساني لبعض غريدا فدون عدوي ثلاثة إلا المتقين متقطوتا ملي والرسول ربي رتل جالة ملي وركر ربي دي ربي رتل جالة ملي نمني كربر رتل جالة قيا قيامات ثلاثة وليتي جتشو سبحان الله غير وانا بسعيد أبا سعيد را وأبي هريرة أبا هريرة رضي الله عنهما الله جبنا سلم عن رافقسو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجمان الله قال نجد ما بعث الله ربي وانرجيني جد إرجمان ربين وانرجيني من نبي تقرأ ربي وانرجيني ولا استخلف خليفة وانغوني أمس خليفة ويلي وانغوني بكبوان لي وانغوني ربين من خليفة ورنا مرة بكبوران لي بكبوا وينغوني ربين إلا كانت له بطانتان isaaf ta'u malee lahu khaliifaa kana yookiin nabiyyi sanaaf ta'u malee bixaanataan jaalalloon lama. Bixaanatun tokko jaalalloo ta'amuruu isa ajajju bilma'ruufi toltuuti isa ajajjudha. Jaalalloo lama qaba namni kamuu namni ergame yookaan namni mootummaa ta'e tokko jedha. Jaalalloon tokko kan isa ajajju gaariitti. Watahudduhu kan isa kaaftu haala gaarii sana irratti kan isa kaaftu. Jaalalleen tokko akkasii jechuudha. Gaariitti ajajjii gaaruma sana irratti immoo kakkaafti. Wabixaanatuun ammas jaalalloon immoo ta'amuruu jaalalloon inni tokko immoo ta'amuruu isa ajaja bisharri sharriitti. Watahudduhu isa kaasa haala sharrii sana irratti isa kaasa akka inni sharrii sana hojjetu isa godha jechuudha. Wal ma'asuum sababaa kanaatiifuu gaa namni jaalallee khayrii irratti isa kaasaa khayrii irratti isa gargaarullee jaalallee sharrii irratti isa kaasaa sharriinuma irratti isa gargaarullee ni qabaati. Wal ma'asuumu tikfamaan immoo man asama Allahu nama rabbiin tiksedha. Namni immoo kanarraa tikfamoore nama rabbiin tiksedha. Namni rabbiin tikse immoo sharriitti ala sharrichi sun itti ajaju hin dhagahu jechuudha. Irraan dhagahuun qeebalu garuu immoo bixaanaadha jaalalloo godhatee jiraata irraa immoo hin dhagahu jechuudha. رواه البخاري تديس كنوديس حديث كن اللي مالنو كنا جنان أكنا منام وزيري عجانب قارينا كجر الراهبان وانا عائشة رضي الله عنها قالت عائشة نجت ربين جبنا سيرا فقسو صبار لغا سيرا جالتوت اند لغا غاري وجيغا غاري قالت نجت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارغم ربي نجت أجت عائشة إذا أراد الله نقو فده بالأمير دانيا tokkotti yeroo fedhe rabbiin daanyaa tokkotti yeroo fedhe khayran khayrii wayii yeroo fedhe daanyaa tokkotti
جعل له نقول آفيا ميرا سناف وزير صدق جعل لي دغا غداف ربنا ميرا توكوف غافا خيري فدي جعل لي دغا غداف إن سيا جعل لي تشسون يوني إرام فتموتم متشسون ذكره إسا يادتشيسا جعل لي غارين سن وإن ذكر يوني في النمو يادت أعانه إسا غرغارا وإذا أراد به ربي نمو يرو فدي أميرة كتي يرو فدي غير ذلك وان غارين تين همتو شري يرو أميرة كتي فدي ربي مال قد جنان جعل له إسام نقود وزير سوء جعل لي همتو إساب قد إن سيا يو الرام فتي لم يذكره كان سيادة وإن ذكر يوم نمو يادته لم يعنه كان سنغرغار هاي يوني كي واو جچو جدا بو قوي متاي بو انا ما فين تاجا اني بر وانت تشري خيري تا اوبريره جچو ابو چندكينه كسنتاي نمرتي مولتين جان شري تاجا جچو غافا كنا اميري ربين خيري ايان شري مال جچو رواه ابو داود و باسناد جيد سند چوليدان جچو جنا ججبادان على شرط مسلمين رت جچو اديمني شرط مسلمين ثبت هجر جچو كن اللي ما نو خن جنان اكا علمنا نجالل وان سيغونن قبو جچو جالل نمنتي جالتو نمنتي غودنيا دجتو نمنتي جالل كوت جتو بول سيبوسا بول خيسا سيباسا يوني دغيس سيسا شري مسا حجتا ولتا بول جهنم كيسدنت نقمت يوم خيري إسا سياجة جوتي قودا نيومتي خيري چما ولين دري جنتا تچباتا يجو سبحان الله ربي جعل اللي غاري في قودا نيا غاري في صاحب غاري ربي نها وفقو باب النهي دا برسيمي بابا كان اتفي النجر غاري باب النهي بابا الأواتا اوتي أنت ولية الإمارة غاري موسي سورة دانيوما والقضاء فردي قدو موسي سورة وغيرهما وان اسم لجرورة موسي سورة من الولايات دانيو ونرى حالتي ونرى مواجر كنو لا بابا دواتوتي موسيسون موتما موسيسون موتما gochuun jechuudha bar qaadii illee gochuun waan qaadii malee jiru waan mootummaa malee jiru illee gochuun waan akka jechuudha daanyaa garee jedhan kana gochuun minal walaayaati daanyummaarraa haalatee wanni irratti ka'amaa jiru sunu eenyuun liman sa'alaha nama isii kadhate adaraa mootummatti kanan taanaa kennaame jedhee nama kadhate yookaan nama barbaade jechuu bar nama sana moosisuun dhowwaa ta'uu dubban in moosisin biyya garagalchuu fi yookaan barbaa keessaa fayyadamuu fi aw hirsi al aw harasa alayha takkaa kan bolole isiirratti takkaa kan isiirratti bolole argachuudha dhaqee mul'atee achitti barbaade quqqufa'e fudhachuudha mootummatti kan ittiin kennin dhowwaadhatti kennuun fa'arada biha kan mul'ate isiidhaaf mootummatti kana fudhachuudha kan mul'ate kootii isaa caafatee basaandarii urgufe jechuu bar dhaqee karabaatuma kaa'atee citaa mul'ate jechuu nama sanatti ittiin kennin maaliif inni yookaan mootummatti kan bilgochuu fi biyya garagalchuu fi yookaan amiirummaa isaa keessatti xalaata wayii qabaa isiitti fayyadamuu deema. Kanaafuu dhowwaadha jechuudha nama mootummaa na godhaa hidhee kadhatee fi nama mootummaa barbaadetti mootummaa kennuun dhowwamaadha. An Abi Muusaa al-Ash'arii radiyallahu anhu qaal dakaltu nan seenee jedha abbaa Muusaa al-Ash'ariyyiin nan seenee دخلت ننسيني على النبي صلى الله عليه وسلم إرجما ربي رنسيني أنا أنيفي ورجلاني نمني لما ويرجما ربي رسيني جد من بني عمي ilmaan adeerran kiyyaarraa kan itaane nulamaanu ilmaan adeerran kiyyachuun nulamaanu ilmaan adeerranii kan itaane ilmaan wasiilanii jechuudha faqaala ni jedhe ahadumaa tokkoon isaan lamaanii ni jedhe yaa rasuulallah jedhe amirnaa alaa ba'di maa wallaaka allahu azza wajal amirnaa nushuumi yaa ergamaa rabbii alaa ba'di gariiwaan rabbiin irratti si moosise irratti nushuumii gariiwaa rabbiin irratti si moosise irratti nushuumii جد وقال نجد وقال الآخر إني تكون مو نجد مثل ذلك فكاتاد من أنت كان عاجل إني تكوس يا رجال ربي موتمتي كان رابط أسينو قديمه موتمتي ربنا كاتسي موسى كان رابط أسينو خنيمه جد فقال نجد الجمال إنا نتجد والله ربي كان لا نولي إموسمنو هذا العمل دلقا كان رت يجي كان رت موسمنو نتي جد الجمال أحد نم تكون موسمنو
سأله كموتمتي كان كدته أو أحدا تكانم تكم موسمنو حرس عليه كان إسرت بولو ليرجتشورا مراته موسمنو نتيجة إرجمان سبحان الله متفق عليه بخاري مسلم إندي دجتشور إرجمان دبين كن انتاتو جين مالي في نمني akkaataa ittiin deemu qaba jechuudha. Namni gaafa waan tokko barbaade argachuudhaaf gaafa barbaade fiihi shay waa keessa jira jechuudha. Isa kanaafuu mootummaan bakka kanatti jechuudha nama kadhateef, nama barbaadeef, nama mul'ateef kennamuun akka hin taane anqasxiin hadiisa rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam nu dabarsee jira. Bakka kanatti xumurree jirra jechuudha. Inshaallah kitaaba dheeraa, kitaaba guddaa fi kitaaba akkaan jechuudha dheeraa kan hadiisa 680 of keessaa qabu bakka kanatti xumurannee jirra. Warra sammuutti haffazu rabbi nu haa taa'isu, warra sammuutti qabatu rabbi nu haa taa'isu, waan isa keessa jirurraa warra dhowwamu rabbi nu haa taa'isu, waan dhowwamurraa waan ajaja qaburraa mu waan nama hojjetu rabbi nu haa taa'isu, namatti fayyadamu rabbi nu haa taa'isu, isa afellee nama bakkaan gahatu rabbi nu haa taa'isu. Wa sallallahumma wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa billahi tawfiq.